waanji shancaala irratti wal mari'achaa baankaan fixatanii maqaa gaaddisa hooggansa Oromoo jedhan baafataniitiin waliin hojjechuuf walii galan. Gaaddisi hooggansa Oromoo kun faayidaa fi dantaa Oromoof hojjechuuf walii gallee jedha. Waldhab jirullee gaaddisa kanattiin dhufatanii falitti barbaadan akka Oromoof Oromiyaan naga qabaattee waldhabaaf waraanilleen ariitiin dhaabatu warra dubbiin tullaaltutti maniitiin isaanilleen waliin hojjechuuf walii galan. Tan maleellee filannoon Oromiyaa seeraaf dhuga qabeettii tolchuu fi jabaannee irratti hojjechaa jennaa jedhaniitiin walii galan. Jawaar Mohaammed warra tana qopheesse keessa tokko jaalannee dubbise. Jaamaleen siyaasaa Oromoo kunuun isaanii ji'a jaaf erga mari'atanii booda ejjennoo waloo yookiin immoo koor naashinaal intirest kan jennu irratti kan jaarmeewwanni kun dhimma Oromoof Oromiyaa irratti dhimma biyyaaf naannoo irratti tokko isaan taasisu kan qabxii 14 qabu walii galanii mallatteessaniiru. Akkasumas hariiroo paartilee kana jidduu jiru kan utubuu fi kan bulchuu seera bulmaataa takkaafuu safuu fi irbuu koor kondakt jennuu san mallatteessaniiru. Akkasumas waliigaltee kana kan hojiitti hiikuu fi akkasumas dhimmoota nageenyaaf dhimmoota gara fuulduraa biyyaatii fi paartilee kanaa kan hoggan waliigaltee kana kan hojiitti hiiku gaaddisa hooggansa Oromoo Leadership Council jedhamu dhaabanii jiru. Kaawunsiliin kun dura taa'ota jaarmaalee hundaa kan of keessatti hammatu yoo ta'u ammaaf akka qindeessaatti Dolamaa Magarsaa akka gaggeessuu ramadamee jira. Qaamni kun yeroo gabaabaatti wal ga'uudhaan karoora lafa kaa'ee mari'attoota kan walitti deebisee mari'achiisuudhaan dhimmoota irratti akka hojjetamu akka ajandaatti lafa kaa'amee jira. Dhimmoota san gara hojiitti hiikutti seenaa jechuudha. Gaaddisni hooggansa Oromoo nagaa tokkummaaf jaalala dhaamate. Irreechi hora Finfinnee waggoota 150 booda kabaju kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaa fi misoomaati. Gaaddisa hooggansa Oromoo fulbaana 22/2012. Gaaddisi hooggansa Oromoo fuula muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchooti dhibiin jiranitti walii galan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Paartiin Demokiraat karaa pirezidaantii Ameerikaa mana murtiitti himatanii irratti waqaqqajeelfachuu jiran. Akkuma kanaan ardhallee miseensota mana marii Ameerikaa akka abukaatoon pirezidaantii Tiraamp ministeera haajaa alaa imaammata Ameerikaatii fi Yuukireen imaammatii jarii Yuukireen waliin qabaachaa bahe maal akka ta'e akka dhufaniitiin mana murtiitti himan gaafachuutti jiranii tan irratti waan hedduun himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa ammallee Ameerikaa waliin marii araara taa'uuf jette. Akka bulchooti Kooriyaa kaabaa jedhanitti biyyittii isaanii guyyaa 4 duubatti bulchoota Ameerikaatiin walaasa'uu akka danda'an irratti wal mari'achuuf karoora qaban. Eessatti akka mari'atanii fi maal irratti akka mari'atan ammoo diidessaniitiin hin dubbanne. Biyyittii lachuu marroo 2-3 illee akka waliin hojjechuu danda'anii fi akka biyyaatti walaasa'uu akka danda'anillee waan hedduu irratti mari'achaa ba'anii taatullee marii fi araari kun marroo hedduu hin ta'a yookaan ammoo hin diigama waan hedduu dhibaa ba'e. Mana murtii Iraan namichi biyyisii tokko dhaaba qorannoo Ameerikaa CIA'f basaasee jedheetiin du'etti mure. Ameerikaa fi Iraan duruu mataa wal qabanii waan hedduu waleegachuu jiran. Akka odumaan mana murtii Iraan jedhetti nama lama kadhibiillee oma akkanaatiin himatanii ganna 10 murani. Namichi Biriitaniif basaase jedhan Afreessoollee immoo ganna 10 murani. Iraan Ameerikaaf basaasaa jetteetiin jida birkees nam 17 qaqqabde. Warra amma himatanii balleessatti muran keessa jiraatutti ammatti mirkanaa miti. Ameerikaan tan irratti homan jenne. Obboleessi pirezidaantii Iraan gumboo nyaatee jedhaniitiin hidha ganna 5 murani. Akka odumaan mana murtii Iraan jedhetti obboleessi pirezidaantii Hassan Rouhanii kana waan dhibiilleen himachuufan oolan. Wanni dhibiin kun ammoo maan akka taatan maddii deessaniitiin hin dubbanne. Obboleessi pirezidaantii kunin faayidaa argachuu fi namaaf bulchoota baankii horiin sossobee jedhanii waan hedduun himatan. Chaayinaan ganna 70 biyyittii isii siyaasaa kooministiitiin bulcha arda ulfeeffachuu jirti. Pirezidaantiin isii immoo Chaayinaan wanni Chaayinaa dur dhaabbachuu danda'a. Guddinni isii wanni tokkolleen dur dhaabbachuu hin dandeettu jechuun dhaadateef. Gamkaanin ammoo ardallee ummati Hong Kong hiriir bayeetiin poolisiin waladhe. Ummati Hong Kong kunin naannoo ofiin uf bulchuu feeta haga guddaan Chaayinaa bulcha jaree ammoo ufumaan uf bulchuu fedha. Ummati Hong Kong kunin xila gurraacha guurrate hiriiraan baye gomma karaa irratti gubee goola dhaabe. Poolisiin ammoo gaazii ibiddaatiin ofirra hadha hiriira akkanaatiif mormii akkana keessa oolan. Oduun gabaabduu namaaf qabtattanu. Waan tokko irratti dubbachuuf eessaa kaanee isa jedhu laaluun barbaachisaadha ka jedhan pirezidaant Saahilawarq aneeroo sana Finfinnee keessa jiraachuu baadhuyyuu haalli waggaa 2-3 dura Itoophiyaa keessa ture akkaan yaaddessaa fi abbaa biyyummaa biyyattii qormaata keessa ka galche ture jedhan. Amma sanarraa fagaannee deemneerraa tilmaama jedhuun qabaa jedhani dhimmi dubartootaa ilaalcha argachuu akka qabu
gumii tokkummaa mootummootaa irrattis dubbadheen ture jedhan. Maaliif? ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው ሲተገበር ደግሞ ሌላ ነገር ያለፉት መንግስታት baay'ee dubbatamaa ture waa'een dubartootaa hojiirra garuu kan oole immoo waan biraati. Mootummoota darbanitti kaabinee keessa dubartii tokko qofa kaa'aa yeroo turantu jira. Mootummaan ammaa kun tarkaanfii jabaa fudhachuusaa amanuu qabnaa jedhan. Kun xumura yoo jenne dogoggoradha ka jedhan pireezidaant Saalaworqi dubartoonni dhiiraan qixxee haalatti guddatan mijeessuu qabnaa jedhaniiru. Aan pireezidaantii dubartii Itoophiyaa ka jalqabaati. Dubartoonni Afrikaa waa'een isaanii hin barreeffamneef hin faarfamne hedduu jira jedhani kana gara fuula duraatti ilaaluu qabnaa. Aan balbala naa banameen pireezidaantii ta'eera. Balballi kun banaatti akka turu hin godhu taanaan ni cufamaa carraanis akkasuma jedhan. Kanaaf heerri mootummaa dubartootaaf deeggarsi akka godhamu waan eehamuuf kanaan gargaaramnee dubartoota sadarkaa tokkorra geessisuuf hojjechuu qabnaa jedhan. Iddoo isaanii malu argachuu qaban. Shamarran yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran jabaatanii akka barnoota isaanii xumuran gochuu fi dadammaqiinsa barbaachisu kennuun ka barbaachisu ta'uu hubachiisan. Mootummaan Itoophiyaa amma jiru guddinni biyyattii keessaa qofaasaa deemuu hin danda'u amantaa jedhu qabaa ka jedhan pireezidaant Saalaworqi biyyootii naannoo waliinis guddachuu qabna amantaa jedhu qabaa jedhani. እኔ በጽኑ ማምነው እንደተባበሩት መንግስታትም ይሁን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የመሳሰሉት እንደዚህ an kanin itti amanuus ta'ee tokkummaan mootummootaas ta'ee dhaabbatoonni sadarkaa addunyaa biyyoonni Afrikaa 50 mataatti yoo hojjetan humna jiruutu facaa malee bu'aan buusu. Garuu biyyoota naannoo tokko jiran tokkummaan kaasuun akka danda'amutti adda baasuun hojjechuu wayyaa jedhan. Kun naannoo maraaf bu'a qabeessaa yaada jedhu namoota hedduutu qabaa jedhan. Itoophiyaan Eertiraa waliin hariiroo keenya sirreessuuf yeroo hojjennu Sudaan keessatti immoo araara buusuuf amantaa argatanii kutaan sun kutaa nageenyaa uumuuf wal ta'aa yaada jedhu jira. Kun maqaaf ta'e miti. Akka danda'amu kan agarsiiseef yaada namaa kakaaseedha jedhaniiru. Ta'uu baannaan nuti fagoo hin geenyu. Hariiroon biyyootii ollaa waliin qabnu fooyyessuu qabnaa jedhan. Mariin bishaan hidha Abbayyaa irratti gaggeeffamu obsaan itti fufuu akka qabu hubachiisanii jiru. Dhumarratti tarkaanfii qabatamaa fudhachaa biyya keenya keessatti waan jalqabame jajjabeessaa baratta adeemnuu barri 2012 nuufaa ta'uu jedhanii anis gama kootiin amma humni koo eeyyameetti gargaaruudhaaf qophiidhaa jedhanii yaada isaanii xumuru. Toltuu Tufaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbourneetti dhalattee guddatti. Abbaa Oromoo fi haadha lammii Turkiirraa dhalatte. Garuu afaan seenaa duudhaaf safuu Oromoo haalaan beekti. Afaan Oromoo akka barattuufis abbaaf haati ishee baay'ee akka itti faajaa turan Toltuun dubbatteetti. Tattaaffii abbaa fi haadha kiyyarraa kun afaan Oromoo barannee jirra. Ammallee ittuma fufaa jirra. Ani afaan Oromoo baradhee hanga hin danda'utti ittuma fufaan jira. Ammallee barachuma qaba. Toltuun deeggarsa maatii ishiitiin afaan 4 sirnaan ni haasofti. Afaan Oromoo, afaan Turkii, afaan Arabaa fi afaan Ingilizii. Barnoota idileenis digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa 3 qabdi. Gosa barnootaa qorqalbii namaatiin. Gosni barnootaa Toltuun baratte qorqalbiin daa'imman irratti akka isheen hojjettuuf bu'uura ta'eeraaf. Piroojeektii barnootaa daa'imman irratti hojjetu keessumaa afaan irratti afaan paablikeeshin hundeessuun hojiilee adda addaa hojjechaa jirti. Toltuun piroojeektii afaan paablikeeshin jedhamu bara 2013 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti hundeessite. Ijoolleen Oromoo afaan Oromoo seenaa duudhaaf safuu akkasumas aadaa Oromoo akka beekanii guddataniif piroojeektii kana hundeessuudhaan gumaacha guddaa taasisteetti. Toltuun piroojeektii kana akka eegaltuuf waan ishee kakaases dubbatteetti. Ammoo iskuula Oromoo yeroo dhufu waan nuuf ibsanii kaskuula Turkii fi kaskuula Arabaa caala natti dhagahame baay'ee gammachuu hawwii irraa qaban ture. Ammoo yeroo laalu qalamaa qofaatiin barsiisaa turani kitaaba takkallee hin qabani. Ammoo oduu durii yeroo si himan akkanumatti caqasuu dhageeffachuudhaa fi baay'ee gammachuu natti mul'ate. Ammoo kitaabicha tokko hin qabne waan takkallee harkaan qabne jennaan ani ufumaan godhuu eegale ufumaan godhaa jedheetiin jalqabe. Kitaabota daa'imman ittiin baratan dabballee 1 hanga 4tti maxxansiistee dabalataanis fiilmii ijoollee afaan biroorraa afaan Oromootti akka daa'imman Oromoof ta'utti aadaa fi duudhaa Oromoon dabaaluun hojjechuu eegaluu ishee ibsiteetti. Toltuun turtii waggaa dheeraan booda gara Itoophiyaatti wayita dhufte
kitaabolee maxxansistee fi fiilmii afaan Oromootti hiikte qabattee dhufteetti. Waan barsiisuu barbaadee fi namni waan akka irraa fudhatanillee adda adda waan ta'eef jecha amma kunillee fedhiin kiyya ashaanguliti kanneen irraa eegale kitaaba argachuun damee takkaati baala takkaati ashaangulitiin damee biraati ammoo kan barbaade wanni Oromoo keenya jabeessu wanni haadholee keenya jabeessu ka ijoollee keenya jabeessu san irraa qooda argachuudha. If you are happy and you know it gammachuu yoo qabaatte jedheeti kanneen showii ijoollee fi kan wanti akkanarra eegaleeti mee dhiyaadhaas. Gammachuu yoo qabaatte harkaleera. Gammachuu yoo qabaatte harkaleera. Gammachuu yoo qabaatte gammachuu yoo qabaatte gammachuu yoo qabaatte harkaleera. Gammachuu yoo qabaatte dhiichisi. Gammachuu yoo qabaatte dhiichisi. Gammachuu yoo qabaatte gammachuu yoo qabaatte gammachuu yoo qabaatte dhiichisi. Turtii Itoophiyaatti taasistuunis wantoota daa'imman barsiisuu danda'anii fi fedhii daa'imman qaban safuu duudhaaf aadaa Oromoo miidhagsitee kitaabas ta'e fiilmii daa'immanii hojjechuuf qophiidha. Kanaafis fedhii jiru qorachuuf akka dhufte dubbatte toltuun. Afrikaa keessatti irra guddaan ka haasawu afraffaa afaan Oromooti. Kun maal jechuudha? Kuni kennaa rabbiiti. Kennaa rabbiin ka tikse nulle tiisuu qabna. Kuni dirqamaa kennaati. Hireek maal fa'aa barbaadan? Maalinni kasi rakkisee kan si gargaaruu danda'u jedheetiin laaluun barbaada. Ani gama kiyyaan bakkuma carraa Oromoo guddisuuf yoo ka argatu ta'e biyya kana keessas haa ta'u biyya alaa keessas haa ta'u achumaan jira jechuudha. Sagantaa anaa dhufu toltuu tufaaf qophaa'e irratti namoonni garaagaraa argamanii haasaas taasisaniiru. Obbo Galaasaa Dilboo namoota haasaa taasisan keessaa isaan tokkodha. Afaan ofiin dubbachuuf barreessuun of nama taasisa. Qubee afaan Oromoof wareegama hedduu kaffalame jechuun hojii toltuun hojjechaa jirtu dinqisiifataniiru. Oromoon qabsoo godhee biyya isaatiif qabsoo godhe yeroo jedhamu biyyi kun qilleensumarra kan jiru tun ta'in waan baay'ee qabu. Afaan keenyaaf qabsoo goona, amantii keenyaaf qabsoo goona, dachii keenyaaf qabsoo goona. Qabsoon kun yeroo namoonni nu duraan gafoota ta'an jalqaban ulfaataa qabsoon afaan Oromootiif godhames guddaadha. Afaanuma kana qofaaf jecha namoonni hidhaman, namoonni biyya ari'ataman, namoonni du'an akka jiran isinuu ni beektan. Biyya keessaa amma dulloomanii biyya alaa kan jiran haa ta'anii namoonni baay'een irratti bobba'anii jechuudha. Kun egaa deemeetu dhaloota haaraa warra akka toltuufaatti darbu. Guddoo kan nama jajjabeessudha. Maaliif nama jajjabeessa? Iseenuu ala jirti. Garuu abbaan isee jajjabeessee afaan kana akkuma warri biyya jirutti dubbachuu miti kitaabaan qoramee akka bahu gochuun isheeyyuu qooda qabsoo guddaadha. Galatoomii jennaaniif. Barattoonni manneen barumsaa afaan Oromootiin Finfinneetti baratan barattoonni mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu fi Jeneraal Waaqoo Guutuu sagantaa kanarratti hirmaataniiru. Faaruus dhageessaniiru. Adda toltuun kitaaba afaan Oromootiin maxxansiiste manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiran mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu kan Jeneraal Taaddasee Birruu fi gaara guurii dabalatee kanneen birootiif arjoomteetti. Fuulduratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mootummaas dabalatee kitaabolee kana bakka Oromoon jiru maratti addunyaa guutuu waliin gahuudhaaf akka hojjettu dubbatteetti. Toltuu Tufaa hundeessituuf daayirekteerri afaan paablikeeshin. Akka lakkoofsa Itoophiyaa 2006tti yuunivarsiitii seenee gosti barnootichaa ispoort saayinsiidha. Digirii kee jalqabaaf waggaa meeqa barte? Waggaa 3. 2006 hamma 2008tti eebbifame. Qabxii olaanaa waan fidee tureef achitti na hambisanii. San booda amma achitti dalagaa jira. Amma immoo barumsa jalqabee jira. Maastarsii koo achumatti yuunivarsiitii Finfinneetti 6 kiiloo barana eebbifamu maastarsii koo. Maaliin inni immoo? Sport managementiin. Inni tokko waan leenjistu jedhame sun immoo mooraa yuunivarsiitiin aladha. Achuma mooraa san keessatti hojii tola ooltummaa hin hojjannaa dipaartimentii wajjin taanee jechuudha. Ijoolleen daa'immanii jiranii kan barsiistota kan warra mooraa yuunivarsiitii keessatti hojjan jechuudha. Sanniin walitti sassaabneeti
achitti hojjechiise. Barana digirii koo lammaffaadhaan nan eebbifamaa jetteetta. Ispoortii teekwaandoo qobaatti hojjetaa barnoota kee immoo milkaa'inaan gaggeessuun kun rakkina sitti uumeen qabu? Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko na dhiba. Leenjiif jedhaat bakka biraa deema. Achi yoo deebi'e ammoo haala san sirreessuuf baay'ee yaaliimoodha. Yeroo kiyya guddaatti kenneetan hojjedha barumsa kiyya irrattis. Garuu yeroo baay'ee walladda qabadheetan deema haala barumsa kiyya miiniin jechuudha. Wal cinaa deemsisa. Tole, Oromiyaa keessatti leenjiin kennitee yookiin dorgommiin gaggeessite jira? Amma federeeshinii wajjin ta'uudhaan dorgommiin geggeessina. Achirratti teekwaandoon amma siistamiidhaan koompitara elektirooniksii waan ta'eef jechuudha. San irratti leenjii fudhanneet elektirooniksii san kontirool godhaa hojjedha. Dorgommii adda addaa irratti deemaa jechuudha. Sana ala Oromiyaa keessa deemee leenjii kenneen beekuu jechuudha. Kan biraa miratti heerumtuudha moo ati? Lakki na heerumne. Innumti abbaa warraa ta'uu yaaduyyuu na sodaatan jettu? Lakki namni baay'ee maqaan nama balleessa malee intalli Oromoos intalli Arsee haala qabdi. Abbaa warraan kabajamamtii maarree. Ana ammoo uummata san keessaa ba'e. Egaa amma gara fuulduraatti heerumuu ijoollee godhachuu dulloomuun in dhufa daangaa umrii kaa'atte qabdaa ispoortii teekwaandoo? Ispoortii kana hojjechuuf umrii haganaan jedhamu. Namni danda'e haga barbaade hojjechuu danda'a. Namni yeroo baay'ee akkana luka kaasuu deebii umriin yoo deemee dadhabuu danda'a. Garuu waa'ee ispoortichaa sirriitti hin beekaa akkamitti akka barsiisu jechuudha. Umriin keessa yoo deeme waan ispoortii saniin haala umrii kan keetti mijaa'utti hojjetama. Namni umrii kamirra jiruyyuu hojjechuu ni danda'a jechuudha. Deemsa jireenya kee kana keessa rakkoo cimaa na argateera jette. Maayin? Yeroo ispoortii kana hojjedhu jidduun yeroo kutaa 7 jiru haati kan koo baay'ee dhibamtee turte. Barumsas baradhaati. Ispoortii kanas hujaati. Haalli mana jiru baay'ee na dhibachiisa ture. Abbaan kees baay'ee nu jajjabeessa. Olmoos haga 2005tti haati kan koo baay'ee dhibamaa turte. Yeroo sanirratti baay'ee jechuun yeroo itti cinqamaa ture. Garuu ispoortii sanas walladda qabadhaa deemaati. Jechuun dorgommii adda addaan godhaa. Dorgommii sanirratti badhaasni hin jira. Badhaasaa ganamuluu jedhamu miti. Garuu badhaasni sun yeroo sanirratti naaf wanta guddaa ture. Wanti aan yaadu haadha kan koo akkamiin gargaaraa, haala kamiin gargaaraa jedhaati baay'ee yaalaan ture. Wanta achitti argadhu sanii haati kan koo yaalii guddaa waan barbaachisu tureef yeroo sanirratti waan baay'ee haala danda'uun yaalaa ture jechuudha. Salphaa miti baay'ee namatti ulfaata. Garuu an ammoo barumsa ala wanti hojii qarshitti argachuu danda'u, maatiitti gargaaruu danda'u kanadha jedhee yeroo sanitti amana. Dorgommii adda addaa dorgomaas qarshii san yoo argadhe yaalii haadha xiyyaatiif oolchaa ture. Yeroon sun salphaan turre. Haga qormaata intiraansii 12 irratti fudhadhee booda isaan darbanii. Achii booda ammoo obboleewwan koo gargaaruun narra ture. Abbaa kiyyaafis baay'ee miidhameen ture. Isii yaalchisuuf baay'ee yaalaan ture, baay'ee dadhabeen ture. Yeroo milkoofne booda irratti haala ijoollee anatu sirreessuu narra qabaa. Yuunivarsiitii keessattis baradhaati hojii hujaan ture. Yuunivarsiitiis kilaba qaban ture kan teekwaandoo achirratti qarshii nu kaffalan. Sana alatti ammoo waggaa 3ffaa yeroo jiru kilaba biraatti asistaantii ta'ee hojjetaan ture. Gargaartota achitti hojjetaan ture. Obbolaa meeqa qabda? Amma obbolaa 3 durba 2 qabaa. Isaan keessaa namni akka kee teekwaandoo hordofu jiru? Dura irratti isaanis seenanii turani. Booda garuu baay'inaan kubbaa miilaa taphatu. Obboleettiin tiyyas obbolaan kiyyas kubbaa miilaa taphataa turani. Garuu obboleettiin tiyyaa Nakkiyaa Kadir jedhamti. Haga yuunivarsiitii seentes achiin duras dorgommii Oromiyaa irratti Itoophiyaa irrattis taphataa turte. Bakka Oromiyaa buutee jechuudha. Amma irratti ammoo yuunivarsiitii Gondaritti barataa turte. Achitti kilaba Faasil Kanamaa jedhama kan shamarranii taphataa turte jechuudha. Garee saniif amma eebbisamtee baate. Maatii maan egaa tochiin ispoortii dhiiguma keessa sin jira moo haalotota mijaa'ee gara sanatti sin geesse jettee yaadda ati? Ijoolleen mana keessatti akka maatiitti hangafa laalan jedhama.
yeroo baay'ee waan an dalagu laalaati achi keessa turani. Obboleettiin tiyya yeroo ani kubbaa taphattu isin taphattii ture. Garuu moor isin gara kubbaa miilaarra achitti dorgomuu jalqabde jechuudha. Obboleewwan kiyyaas hin taphatani. Abbaan keenya garuu barumsa keenya irratti akka xiyyeeffannoo barbaada. Egaa isaan barumsatti akka jabaattu yaalu kunoo barumsattis jabaatte sadarkaa kana jirta. Teekawaandoonis kunoo gaafa irreechaa waan agarsiiseera. Dhuma marii keenyaa irratti Mihirat waan jechuu barbaaddu jira? Dhugaa dubbachuuf akka asxoo nama baay'eetu na gargaaraan ture. Kan na jajjabeessaa tures. Bakka kilabichaa garee an keessa turettis leenjisaan koo ijoolleen olii hojjetaa turan. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Abdiisaa Adam jedhama leenjisaan kiyya. Yeroo cinqii keessa jirus yeroo maatiin kan koo rakkateetti waan baay'ee keessa isaantu nu cinaa dhaabbate. Maatii kiyyas firoottan kiyya baay'ee galateeffachuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf isaan osoo na gargaaruu baatanii aan bakka kana gahaa jedhee yaadu. Nama baay'eetu jira kan maqaa isaanii hin kaafne bakka hojiittis. Ispeeshaalii yeroo achi Arsii Nageellee jiru Salamoon jedhama. Salamoon Tamasgan akka abbaa kiyyaatti na barsiisaas ture. Achi booda even obboleewwan kiyyas barsiisaa turan leenjisaa kiyya wajjin ta'uun jechuudha. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada.